لأن من نتورك ساقط على الدلو بجران. السلام عليكم منذر. نتوركي كوراي نفهم نتوركين كان ركز أبو. كان اتفقون دندو. السلام عليكم شيخ تمامو جيران. السلام ورحمة الله أستاذي. جيران أفان ورمو. كان ساعتي كيس النورمالي يا أستاذي. أفان ورمو كنا كم جيران يجون سلا نمني عندي أفان ورمو براتيرو كيس في الماضي المدرب. كنتاني. قرتي أني توكيتشا ilma Oromoo yoon jedhe ani tokkicha ilma Oromooti. Ana Oromoon Oromoo. Nuhi jedhaniin nuti jedhaniin isa tokkicha inni tokkichisanuu as amma ati tokkicha sheekha Oromoo akka taate sheekha Oromoo yoo jedhan gartee isa tokkicha nuhi isa tokkicha rabbi baanu jiran allaha waaqayyo tokkicha baanu jiran dubbachu jiran jarri kun nuhi isa tokkicha qulqullu sanillee waaqayyo ma bar yesuus ni jedhu jiran hayati dubbatani male nuhi isa tokkicha qulqullu waaqayyo akka taate amanneerra atiin kuni gartee nama qulqullu tokkicha waaqayyo ka rabbi biraa dhufe rabbi qulqullu waa hundarraa qindirraa qulqullu nama ta'urraa qulqullu tokko ta'uu gartee waaqayyo sanii akka taate amanneerra jedhaniin jirana haala afaan oromoo akkami nama dhiba nuhi ani jarana akka oromoo taatan amaneeraa yoon jedhe afaan oromoo isinii galaami isin galle mana barumsaa gala fakkeenyota adda addaatiin iddoo tokko qofa naa dubbisaa kuni akka waaqayyo isa yesuusin hin jedhin sii galeem amma fakkeenyaaf kana jedha abrisha ati tokkicha ilma oromoo akka taate amaneera yoon jedhe ansanii rakkoon qabu ishee haa ta'u isa immoo haa ta'u ishee isa tokkicha qulqulluu waaqayyootu haa ta'u rakkoon qabu inni. Okay tokkicha qulqulluu waaqayyoo kamiiti yesuus. akkasi yesuus kanaafu yesuus tokkicha waaqayyoo qulqulluu isa sanaati malee yesuus waaqaa miti jechuu jedhana kana dildutti hin jiru fudhadhe okay waan siin jedhe fidu jirta waan yesuus ani waaqaa jiran jedhe qaamni biraa yoo jedheenu ragaan okay tu ustaz ofii isaatiif hin dubbanne kana namaa jedhee immoo bakka kana ofiif jedhee hubas akkuma teettutu namatu jedheen namootatu jedheen waan namaa siin jedhe yesuus Kiristoos ani ilma namaati abbaan na caaloo abbaa biraa hin dhufe yesuus ofii dubbatamu hin dubbatu dubbata yeroo biyya lafaa jiru abbaatu isa caala ture garuu deebi'ee immoo fidi waan siin boqonnaa 10 lakkoofsa 30 bakkuma ofii dubbate sana bakka ofii boqonnaa 10 lakkoofsa 30 dhaqaan sii dubbisa akkuma kanaa sii dubbisa suma jala deemaa waa takka kuni akka yesuus hin ta'in akka yesuus waaqa jedhu hin jedhu qaama biraati waaqa hin jenneenu ati akkuma maqaan moggaasini malee bar yesuus ati jedhaniin gartee isa tokkicha waaqayyoo qulqulluu san akka taate barsi amannaa jedhanii akka gartee waaqayyoo tokkicha qulqulluu san gartee ha abbaa jedhamu sana akka isaa taate si amanna jedhaniin ati waaqayyoo tokkicha qulqulluudhan jenneen boo afaan oromooti akkamis hin godhan yoo kun sirrii miti jettan seerluka afaan oromooti gad deebi'a. Yesuus Kiristoos kallatti ani waaqa jedheeni barattootaan sin eeyyeenaan jette mee eessatti Yesuus Kiristoos ani waaqa jedheen. Ani nama kan jedhu kallattiin jira abrishaa koo. Jettamaam assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. kan gooftaa Yesuus ofii isaatii kan gooftaa Yesuus ofii isaatii dubbate kan ofii isaatii dubbate naa dubbisaa amma immoo Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 naa dubbisaa amma kan ofii isaatii dubbate gooftaa Yesuus Kiristoos. Kan ofii isaatii dubbate. Yohaannis meeqa? Abbaanii fi ani Abbaanii fi ani tokko jedhu ustaazi. Boqonnaa 10 lakkoofsa 1. Boqonnaa 10 lakkoofsa 1. 31. Oh, I see.
الله المستعان على ما تصفون. ربين كينا أبا في أني توكو إسان جده. وانا أبا في توكو تواسي أفرده. أوكي أبان أني في واقومان قفتا يسوس كريستو انجر وكاس سيغا فدا أكمل أبا في نايم أكمل أبا في يسوس توكو. afaan isaatiin jedhem kan gooftaa Yesuus Kiristoos ofii isaatiin jedhe tokko miti. Abbaan maalidha? Abbaan maalidha mee? Abbaan waaqa miti. Abbaan abbaadha. Abbaan abbaadha. Waaqa miti. Yesuus abbaadha. Yesuus abbaadha. Koota kan jedhe naa deebisaa. Koota asin jenne na dhaggeeffadhu. Afaan Oromoo si yaa Abrishaa kiyya Abrishaa afaan Oromoo si galaa miti. Ani waaqa kan jedhe ofii isaati waan abbaa fi anaa fi barattoonnis tokko barattoonnis wal keessa jiran barattoonnis akkasumatti waan isin jedhe Yesuus Kiristoos waaqayyo abbaan fakkeenyaaf ana malee waaqayyo kan biraa hin jiru ana bukketti waaqayyo biraa hin waaqayyoolii biraa hin godhatin hin taasifatin jedhe ana malee jedhe Yesuus Kiristoos ofii isaati individually separative godhe ani waaqa kan jedhe jiranaan hin jenneeti. Beeki kana hojjaa faqa wanni networking isaa hin jiru daqiiqaa meeqa kana gubaa ooluu hin dandeenyu networkii keessirra isi kottu nama waaqayyo thank you nama tasgabbaadha tuyi beeki kote networking isaatu kote ajaa'ibaa namaa dubbate walla kote kaanes ajaa'iba rabbii maqaa isaatiin har'a guyyaa sanbataati guyyaa peenteen sanbata xiqqaa fi guddaa waan ofii hojjatte gartee seexaan okkomantu waldaa deeyte guyyaa sanii bar dhufanii nu komatan cubbuu ofii dalagan seexaan irratti deebisan. Eenyuun bira jira na bira jira jedhaa barreessa shaadaa jiraa qofa sun taane ana bira jira jedhaa barreessa ijoo. Jettamaam dubbadha inshaallah. Ustaazii baga nagaan dhuftanii. Hundi keenyaa baga dhufne. Aywa namni shaadaan isin bira jiru na bira jira jedhaatii barreessa. Ana dhufu ustaaz akkam jirtanii? Harbitti jettanii gara inni taqaabisiyyaa sun fakkaatti. Wajaahidun bihi jihaadan kabiiradha. Dhiifama neetworkii koodha dhiifama. Yeroo takka yeroo tokko obsime namni shaadaan na bira jira jettan abalu jedhaa barreessaa malee akkasitti nu burjaajessitu kaa shaadaa jira jennaan ana bira jira jedhaa barreessaa mee yeroo takka. Aywa anaan bira shaadaan jira yeroo takka nu obsa inshaallah shaadaan na bira jira jedhaatii barreessaa namni isin bira jiru. Abrishaa deebitee? Bareeda. Keewwata soddoma osoo hin dubbisin 29 dubbistee? Ilaa kan jedhe aniif abbaan tokko jedhe miti. Ani waaqa jedhe moo? Abbaan waaqa miti. Gaafiin kun isa naa deebisu. Abbaan waaqa. Abbaan absolutely waaqa. Okay. Abbaan eega waaqa ta'e ilmi abbaaf an waaqaan an tokko jechuun danda'a ree namni anamma nama ta'e. In ta'u sin gaafadha. Anamma nama ta'e waaqaaf an tokko jedhuu hin danda'a ree namni. Okay. Dubbii kana Yesuus maa dubbateemi? Ofuma isaatti dubbate eeka. Okay. Dubbii kana eenyu dubbate? Diddami sagaliin si dubbisa. Akka jedhu abbaan koo inni anatti isin kanne hundumaa irra guddaadha. Eenyu jedhe? Yesuustu jedhe dubbisa rakkoon qabu. Holdaan. Dubbisa. Abbaan Yesuus irra guddamoo guddaa miti? Guddaadha. Abbaan abbaadha sila'oo. Ameen. Sila'oo abbaan abbaadha. Abbaadha. Kanaafuu tokko ta'uu hin danda'an kaa. Kanaafuu ta'uu hin danda'anu. Yesuus ilma moo waaqa? Ilma waaqaati moo waaqa? Ilma. Abbaan waaqa. Yesuus ilma waaqa. Waaqasi ilmasi. Okay, ilmaatu abbaarra guddaa. Ilmaatu abbaarra guddaadha moo abbaatu ilmarra guddaa? Abbaatu ilmarra guddaadha ka. Tokkoo miti ka. Okay, deebistee naaf galatoomi.
amma immoo deebi'ee immoo Yesuus afaan isaatiin Kan deebisee fudhadha. ani